namni hangaafii gaafataa rufillee asirra jira waan ta'eef akka dhaga'u barbaadee ustaas. Eeshi. Waalaikum salaam. Seenaan isaa dheeraadha garuu gabaabsee sin gaafadhaa waan ani sin gaafachuu barbaadu. Asirra jiraan inni sun dhageeffachaa jira argaara. Intala beektanii ustaas. Aya. Na rakkisti yeroo baay'ee abbaa manaa keenyaa eeyyamitti heerumaatti. Ustaasa dhugaa rabbi. Jaarsi keenyaa eeyyaminaa dabarsitti ni rumatti? Maarree. Kam isiin akkasii dafarta kun osoo lubbuu jirtu akkasii dhaaltu kun tam isiin? Jirti asirra? Jirti malee. Jechuun garuu shari'aa eeyyame ishee dhiisiif kan kaa'ate wanni kun beekee uuma rabbi wanni jedhee waliin ga'uu Amma ustaasa maal ustaasa ani shari'aa waan eeyyame haga danda'e hundaan fudhadhaa tana garuu hin fudhadhu. Akkamitti? Fosifan? Uumamaan hin dandeenye akkamiin fudhattarre? Maaf hin Waan dandeenye danda'u maas? fudhatanidha. Kan danda'u jaarsa kan danda'u waan kana malee sii miti. Maal ture beektanii ustaasa? Namuma beeknu namuma safaraa ture yeroo baay'ee jechuun nama kana hin barbaaddi gaaf kan bilbila soqotteetti dawwaltee akka barbaadduuf akka jaalattutti himte beektanii abbaa manaa kiyyatti. Eeshii boo? Ana haadha manaa qabaa haadha mucaa qabaa maal taate nama rakkoo qabalee shari'aa nu afureeyyamaa jette. Aya ajaa'iba rabbiiti. Aniif isin immoo waadaa walii qabna tasuma intala akka irratti fuune yoo isin na eeyyamtee fuudha isii gaafadhu jedheen. Eeshii. Innaa difirratti isii dawwaltee na gaafatte dura akka firaa taatee na dhufte beektanii. Aya boo? Subhaanallah. Si baruu barbaada bakka nama nagahaa minaamin taatee na dhufte. Eeshii. Hattu waliin. Natti meera inni illee intalli tokko kana galgala galoo na rakkisti biyya rabaarra dawwaltee jedhee. Eeshii. Jechuun dhaabbii san bareeda abbaa manaa kee kun mokko waan akkamiiti? Rabbiif galannee haa ga'u sirri bareedee. Eeshii kun kanaa tamaa inshallah. Eeshii. Yeroo san duwwaa uduun taane xiqqeenya intalattiin xiqqaatte intalattiin salphiste intalti araba maqaa akka ishee qoshaashaa kana faan arabamtu yoo ati waggaa kudhan illee na hojjedhutte sii hojjedhaa atummaa maatii kooti ergadhu anumani kaa godhu waan ati naa godhete sii godhaa ittee kadhatti kana jechuun dubartoota baay'ee kan xiqqeessite kan maqaa balleessite kan salphiste qoshaashaa akkasii tenneen. Jaalala dhiisi gatii wanni miira keessa biyya wanni jaalala. No ustaaza jaalalli sun boolla haalitu dhiira birriin bitatan miti. Miti akkasii miti tamimaa keenya laala wanni kun jaalalli kun waan ati jaalatte ofii keessa qosiftu miti rabbiin nama keessa kaa wanni kun rakkoo jaalattee beektu takka. Araala maal jaalannaan itti heerumee ustaaza. Kanaafuu akkuma si godhe sana si godhe bara beekiin bareetis wanni kun laala yaa rabbi natti hin buusin jechuudha. Anu sun birriin irraa barbaadatee akka dhiiraatti hin lakkaa'u ustaaza osoo irraa birrii barbaadatee an dhiiraatti hin lakkaa'u. Ati birrii atamte nama jaalatu qorfachuuf ilaa sadarkaa lubbuu deeman ni beektaati. Rabbi sirraan laaftumatti rabbi sii kenne bara jechuudha jaarsa kan kana. Si galamti. Amma maaltu jira beektaa rakkoon akka tokko yeroo namarra gahe yaa rabbii rakkoo kanarraa nagaa nagooti faaruun kee jedhaa malee hin dinqisiifatin yookaan ajaa'ibsiisan ajaa'ibni sun jaalatee miti. Hayyee warra heerume isa booddee Evinatti haga birrii hedduu fa'aa ergisii itti irratti galchitu fa'aa yaalii gochaa turte beektanii abbaa fa'aa barsiiste birrii kan abbaa kootii kenne abbaan koo buukiin qabu minaamin jettee fallee birrii ergaa turteerti. Hadaa isheen harka deeffachuuf karaa sana hojjetanii beektanii. Gara birrii hedduun akkuma natti himee beekana kun akkuma 90 ammoo irratti ergite gaafa ni dura dabarsa jedhu inni sima bira haa taa'u naan jette intalli kun maal feetin irraa hidhe natti hime. San booda gaafa isheen natti himtee maal feetan ani waan tokko sirraa na jamu rabbiif jedhi tamima rabbii fedhiisuma koo waan naa eeyyamettee na kadhannaan si arguu barbaada eessa jirta dhee gaafannaan akka biyya suudii jirtu natti himte ammas jala jirti. Qoy ati situ si arguu barbaade silaale nagarta silaaseti. Maal goota silaale? Bareechee malee ustaaz dhugaa rabbii ustaaz arguun barbaade sobee kootu si agganaan nyaadhe milishaa waan xiqqoo barbaade milishaa sirrii wacii kenne akka isheen namuu namantaan isii tumsiisa. Maal ustaaz dhugaa dubbachuun nyaalatte maa achi garagalte. Qabrii waan jedhamu tokko jira geeffadhu laala akhiraa waan jedhamu wayii jira laala. Si galamti? Qabrii fi akhiraa waan maal jaarsaa fi rabbi sulaa dhuti intala qiqqit gocha as galma keessa rabbi sulaa dhuti rabbi maal sin jedha. Maal dhiirri kumaatama miskiina meeqa guutee jira ustaaz addunyaa kanarra. Maa isarra nama qabaleen ta'uu barbaadu bultii kaatu nama irraasii qabu malee ta'uu ati dhiirri hundi lafa guutee fitee rumtaa deemteeti shamarri hundi guutee namni fuudha irraasii qabu qabu bultiidha wanni kun. Akkuma aadaatti illee akka amantiitti illee maal ustaaz intalumatu dhiiratu yoo intala jaalatee gaafii dhiyeesseef namatti tola malee intalta kamii dhiira kadhattee itti heerumti. Rakkoon qabu gama lamaan irraa yoo dhufe warra wallaa qaanii salphinaa miti kun maal rakkoo qaba kun dubartiin tokko dhiira tokko sun jaalatu yoo itti miti giraallo uumaadha kun tafatroo no maal rakkoo qabu. Inna tikeetti ansii muraa darso mal sii kootu dhee waamee ture gara Itoophiyaatti. Sanuu hin affeerte. Maarree. Ajaa'iba biyyi keessa silaa obboleetti Arsiidha. Arsiidha. Shaashmanneedha ijoollee Shaashmanneeti. Laa ilaaha illallah. Jechuun na hunda takka namoo si qofa obboleetti amala kanaa. Nama hundachuu hin danda'amu waa ustaas. Rabbi nu baasuu nuulee shaaka bandee. Barbee ustaas ilaala gaasira wanta akkasinitti siin dhosee jira ani isa gaafadheera teessisee nama dhugaan jaalatu fakkaadhee yoo dhugaan jaalalli mucaa anas qabee raatee ansi eeyyamanatti ni jedhee gaafadheeres. Eshi.
Ani tanaa miti usuma waan dandamtee waaqa irraa gabbuutu taate intala tokko na jabu jedhe. Ti sodaate jaarsi kan hin jaarsa gabsite maati. Laan dhiirri waan barbaadu. Warra nama sodaatu miti warra jaagana warra goota dhiisa warra nama sodaatu miti warra intala sodaatu miti. Goota fedhe haa ta'u dhaggeeffadhu goota fedhe haa ta'u dhiira shamarran keenyaa dhiirri onneen keessaa fuudhamee jiraatu. Ti sodaate obboleetti hin jaallatan gadhee tokkoffaa buloo godha ture akkaawuntii isaatti ergu ture. Si galee miti nama isii jibbu fakkaatee yookaan ni kaayee waan beekamaati kophaatti rabbi osoo wal kennu hin beektu warra maati. Wal beekna bee ustaaz nama safaraati bee maatiin illee wal beeka hatta ibin abbaan isii tokko dhufaa isa gaafa taa'u mucattii kiyya sirriitti nama wal beeku nama gargaaraa ture ibin nama sirriitti wal beeku wal gargaaru bee ustaaz wal beekna maatiin wal beekama. Dhuguma abbaan illee warra nama beeku biti karaa isaa fayyadamaa ture. Isheen gaafa yaada sii himtu duruma waggaa meeqa boodarraa yeroo xiqqaarraa akka osoo carraa argattee isatti yeroo barbaadduudha waan qabdu hunda miti. Ani waan isheen itti dawwaltee haasoftu tokko isa bira taa'ee dhaggeeffadha. Atuma biyyirtaati? Ani hojii qabaa biyya Dubaay hin deddeeman hojii qabaa biyya Dubaay sinan deeman dhufaa achas turan deeman jedhu deddeema. Anama waan sodaadha beektaati yeroo gamatti baay'eetu wayii deemtee teerumti rabbi khayriyaa gurman nama sodaachisa nagee. Ammoo in kolfine nama warra gaagaata gaariin kolfine. Daa nama beektaa? Tamiin. In kolfine. Namni nama tokko jaallannaan numa argata malee dhiisu wallaahi laazim maaliif innamal a'maalu binniyyaati jedhan ati waan gaarii jennaa waan maaf enti nan akkalchiistamee miti kaa wama qabatamu wama tokko faa maallaa tokko faa Ustaz dhiibama wajjin kurmaata barbaacha dhufte itti uffaa amriitti hortanii gadhiistanii mucaa. akka fiiguna gootanii. Laa wanni bira laa tokko faa laa jaarsa Abdii na guutachiistan. Laa jaarsuma keetti gara koo buusii miti tani maati jaarsa gara koo Ayyee. hayyeetu gaariidha. Tokko faa mucaa yoo tana si galaamti erga an haadha manaan qabaate na dhiise gadhee gama hundaan ofirraa buloo kee geggeessuu qaba ture. Ofii silkii isaa banaa kaa'ee yeroo Isa duwwaa miti karaa koo hin qabne yeroo isin biyya rabaa deemtu rabbi fan beekne anuu gargaaraa ture bara namitti ishee bira dawwalee rakkoo ishii furaa fi damoosa kennisiisaa fi anuu gargaaraa ture bara. sumatu qopheeffatedha sumatu qopheeffatee lafa kaatee bara. Maalaan intala maatiin beeku wal beeknu rakkattee kana nu godhi jedhu ustaazaan annam isii qofa osoo hin taane nama hedduudha namni hin gargaaru rabbiif kadhannaa koo karaa kamiinu malee ani isii qofa miti. Gala jira amma tamii maqaan goota beektaati. Sadarkaa tokkoffaa irratti dhugaadha abbaa manaa ofii namni biraa akkatti shaarra keessi wajjin wanni jedhu namatti ulfaata. Si galaamti nan beeka. Garuu haa ta'u mucayyoo kanaafis akka amantii islaamaatti inaaffaan numa jira shamararraa. Gaaf tokko namni haadha manaa erga rabbi caaluun jiru jarri ummahaatil mu'miniin haadha mu'minota jedhamani radiyallahu anhum ajma'iin. Gaaf tokko haati manaa erga rabbi tokko sallallahu alaihi wasallam nyaata firfirii bareeda nyaata filatama hojjettee rasuulli mana Aayishaa jira mana Aayishaatti nyaata sana ergite. Yeroo dhufte nyaanni mana erga rabbi qabu sahanii bareedaa keessa nyaanni firfiriin bareedaan kun jira. Sahanii kana fuutee erga erga rabbi dhaqxee cabsitee Aayishaan mataan gargalee jechuudha. Inaafaa'ee ergaa cabsitee rasuulli uummata tokko hin jenne nyaata lafa bu'ee sana fuudhee rasuulli awwaara irraa dhahee saanii biraarra kaa'ee ka'ee saanii haadha manaa isaanii kabiraa sana jechuudha. Saanii Aayishaa fuudhanii haaraa ka Aayishaa fuudhanii kennanii fi xaamuun bixaamin wa inaamuun bi'inaa hin jedhan nyaanni nyaatan deebi'a meeshaan deebi'a jedhan inaaffaan durumaa kaasee jira sittanii maati.